Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota Kuush Miidiyaa Neetwork. Kun Kuush Miidiyaa Neetwork irratti qophaa'ee kan isinii dhiyaatu qophii addaa keenyaati. Qophii addaa keenya irraatiin ajjeefamuu artiist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee torbee darbe kana keessa addunyaa fi biyya keessatti maaltu raawwate jennee sagantaa addaa gabaabsinee qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa wajjin ani Habtaamuu Tasfaayeeti. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Tibba kana ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame miidiyaaleen addunyaa wararkaa fuudhanii afaan adda addaatiin rakkoo uummatni Oromoo mootummaa Itoophiyaatiin irra gahaa jiru afaan garaagaraatiin hawaasa idil addunyaatiin gahaa jiru. Akka odeeffannoo keenyaatti miidiyaaleen 46 ol kanneen akka BBC waa'ee Itoophiyaa irratti ibsa bal'aa kennanii jiru. Itoophiyaatti tajaajilli intarneetii citus uummanni miidiyaalee addunyaa arguu baatus miidiyaaleen addunyaa garuu dhugaa uummataa hawaasa addunyaatiif gahaa jiru. Ibsuma kana wal qabatee miidiyaan guddichi Aljaaziraan Itoophiyaa keessatti wanti raawwatamaa jiru akka isa yaaddesse gabaasaalee irra deddeebiidhaan dabarsaa ture keessatti akeekkachiisee jira. Killing of popular musician Haacaaluu Hundeessaa. More than 160 people have died in the violent demonstrations that followed his murder. Opposition politicians claim many of the deaths were caused by security forces firing on protesters in the capital Addis Ababa and the surrounding Oromiya region. Meanwhile, police say they've arrested several people in connection with Haacaaluu's murder. So far, the motive behind the killing is unknown. Haacaaluu was not just a popular musician, but also a well-known activist. He comes from the Oromo ethnic group, the largest group in the country. Oromos have long complained about marginalization. Haacaaluu campaigned for the rights of his ethnic group. His music was the soundtrack to anti-government protests that brought to power Prime Minister Abiy Ahmed in 2018. Abiy is the country's first Oromo leader. Prime Minister Abiy Ahmed said Haacaaluu's killing and the subsequent violence represented coordinated attempts to destabilize the country. Abiy did not identify who he blamed for the unrest, but promised to hold to account those directly involved as well as those that are pulling the strings. At least 3 high-profile opposition leaders have been arrested. One of the country's main media houses was also shut down and several journalists taken into custody. The government has also cut off the internet. Haacaaluu is now buried, but the divisions his killing has exposed will shape Ethiopia's politics in the months to come. Dabalatan miidiyaa guddichi hordoftoota hedduu qabu The Guardian jedhamu ammoo duuti artiist Haacaaluu biyyattii keessatti dhiiga dhangalaasuu akka uume mata duree gabaasa isaa irratti yoo kaa'u uummanni gaafii deebii hin argatin kuufamee turee fi falmii mootummaa Abiyyii fi mormii mootummaa Itoophiyaa irratti qabu geggeessaa akka jiru gabaasa isaa keessatti bal'inaan kaasee jira. Dabalataanis miidiyaaleen akka World News, France 24, New York Times, Arab News, Euro News, Reuters, Africa News fi kan kana fakkaatan torbee kana dhimma ajjeefamuu artiist Haacaaluu fi mormii uummanni Oromoo gaggeessaa jiru mata duree isaanii guddaa godhachuun gabaasaa jiru. Gochaa suukkanneessaan Haacaaluu irratti raawwatame lammiilee Oromoo irra darbe sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessaa fi hooggantoota biyyoota adda addaa hedduu rifaasisee jira. Durataan gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii akka jedhanitti ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatee fi hokkoraa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru itti siqeenyaan hordofaa jirra jedhan. Itti dabaluunis hanga ammaatti gaaga'ama uumameen lubbuu fi qaama hir'achuun namoota hedduu irratti qaqqabeeraa jedhan. Durataan kun gama isaaniitiin maatii gaddiseen jajjabeessaa qaama hir'atootaaf tumsee akka godhamuuf dhaamaniiti jiru. Oduu wal fakkaatuun mootummaan Jarman ibsa gama ministeera haajaa alaa isaatiin kenneen Itoophiyaa keessatti hokkora uumameen lubbuun namoota baay'ee darbuu fi hidhaan seeraan alaa raawwatamaa jiru nunaasee jira jechuudhaan yaaddoo isaa ibsatee jira. Jarman waggoota lamaan darban kana keessatti tumsa guddaa mootummaa Itoophiyaatiif gochaa turuun ishee ni yaadatama. Mormii gama diyaaspooraan godhamuu fi gaafiif deebii aktiivistoota Oromoof yeroo bal'aa kennanii gabaasaa turan keessa Fox 9 hiriira Washington DC irratti yeroo jalqabaaf mormiin cufamuu fi tamsaasa kallattiin dabarsee jira.
kanneen biroo immoo hiriira Ameerikaa kutaalee kanneen akka Noorz Kaalifoorniyaa, Minisootaa, Siyaatilee fi magaalota kanneen garaagaraa keessatti uummanni Oromoo gaggeessaa jiru jala bu'uudhaan gaggeessaa jiru. Hiriirri kutaalee biyyoota garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jira. Miidiyaaleen biyyoota sannaas jala bu'uudhaan wanta Itoophiyaa keessatti raawwatame jala bu'anii gabaasaa jiru. Hiriira mormii ardii Awurooppaatti gaggeeffameen biyyoota kanneen akka Jarman magaalaa Firaankiifurt, Firaans magaalaa Paarisitti, Swiizerlaand Jeneevaatti akkasumas biyyoota biroo keessatti kan gaggeeffaman yoo ta'u, biyya Ingilaanditti hiriira mormii gaggeeffameen wal qabate siidaan gabroonfataa Haayila Sillaasee jijjigee jira. Ameerikaa kaaba biyya Kanaadaatti kutaa Kalgarii, Edmontanii fi gama Eeshiyaatti immoo biyyoota akka Libaanoon magaalaa Beeruut keessatti Arab News afgaaffii fi mormii suur sagalee uummataa tamsaasaniiru. Biyya Dubaay keessattis hiriirri wal fakkaataan gaggeeffamee jira. Mormiin kun biyyoota adda addaa keessatti haa gaggeeffamu malee dhaadannooleen wal fakkaatu. Justice for Haacaaluu, Abiy must go, free all political prisoners, Abiy Ahmed is killer fi kan kana fakkaatan dhageessaa turani. Yakka jecha artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen wal qabatee dhaaboleen garaagaraa ibsa ejjennoo baasanii jiru. Yakka jecha artiist Haacaaluu faana balleessuuf yaaluun haala kamiinuu fudhatama hin qabu mata duree jedhuun ibsa dabalataa ABO'n waxabajjii 30/2020 baaseen. Ibsi Koomishinii Federaalaa Itoophiyaa ajjechaa kaleessa artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwate ilaalchisuudhaan guyyaa har'aa TV faanaa irratti kenne gumaa dhiiga artiist Haacaaluu Hundeessaa faana balleessuu ta'e jedhee shira xaxamee fi dabalataanis Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa kana keessatti ajjechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame qaama hin beekamnetti akeekee bira darbuuf yaale. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa baaseen mootummaan dhimma ajjechaa kan irratti qormaata gahaa fi amansiisaa transparent and informative ta'e atattamaan gaggeessee ummataaf ifa akka godhu gaafatee jira. Gama qaama mootummaatiin akkuma beekamu rakkoo uumamee nageenyaan furuurra doorsisaa fi abbaa irrummaa agarsiisuun kan ragaa ofirratti bahan muummichi ministeera Abiy Ahmed namoonni waraanaa hin beekne magaalaa keessatti waa'ee waraanaa nu barsiisuu yoo barbaadan waraanni maal akka fakkaatu agarsiisuun nurra jira jechuudhaan dhaadatan. ጦርነት የማያውቁ ሰዎች በከተማ ጦርነት ሊያስተምሩን ሲሞክሩ ጦርነት ምን እንደሆነ ማሳየት ይኖርብናል። ማሸነፍ እንዴት እንደሚቻል የማያውቁ ህልመኞች ባዶ ህልማቸውን በፌስቡክ ሲነዙ በዚያ መንገድ ማለም እንጂ ህልማቸውን መፍታት እንደማይችሉ ማሳየት ያስፈልጋል። Haasaa guyyaa kaleessa walgahii mana maree bakka bu'oota uummataatiif godhan irratti irra deebi'uudhaan waraanaan kan nu mo'atu hin jiru jechuudhaan dhaadatanii jiru. ሚሞት ይሞታል እንጂ የጀመርነው አይቆምም። ላይቆም ነገር ማለፍ የማይገባቸውን ሰዎች መስዋዕት እንዲከፍሉ ባናደርግ ጥሩ ነው የሚሆነው። Hiriira guyyaa kaleessa biyya Noorweetti gaggeeffameen mootummaan deebii hatattamaa laatee jira. Biyyattii keessatti hokkorri ka'ee hedduu yaaddessaa akka ta'ee fi
gargaarsi gama mootummaa Noorwee irraa godhamuuf kana booda ilaalcha keessa akka galu ibsanii jiru. Noorwee waggaa darbe Itoophiyaaf gargaarsa mallaqa biyya ishee miiliyoona 698 gochuun ishee ni yaadatama. Oduu biraatiin Itoophiyaa guutuu keessatti namoonni mana isaaniitii qaama mootummaatiin fuudhamanii ajjeefamanii darbamaa jiraachuu maddeen Kuush Miidiyaa Neetwork Oromiyaa kallattii garaagaraatirraa nuun gahaa jiru. Godina Shawaa Bahaa aanota akka Boosat, magaalaa Adaamaa fi Awaash Malkaasaatti namoonni hedduun ajjeefamanii gatamanii jiru jechuun jiraattonni Kuush Miidiyaa Neetworkiif gabaasanii jiru. Dabalataanis godina Arsii iddoowwan garaagaraatti namoonni hidhaatti guuramaa kan jiran yoo ta'u, aanaa Doddotaa magaalaa Dheeraatti namoonni hedduun humna mootummaatiin mana isaaniitii fuudhamanii halkan ajjeefamanii reeffi isaanii argamaa jiraachuu maddeen Kuush Miidiyaa Neetwork magaalaa Dheeraarraa ragaa wajjin nuun gahanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun godina addaa aanaa Baatee keessatti mootummaan naannoo Amaaraa miidhaa hamaa uummata irraan gahaa jiraachuu jiraattonni Kuush Miidiyaa Neetworkitti ibsatan. Mootummaan naannichaas ibsa baaseen hokkora shaneen qindaa'ee irratti tarkaanfii fudhanneerra jechuudhaan yakka uummata Oromooti irratti raawwatee dabsuuf yaalii godhee jira. የሸኔ ግሩፕ ታጣቂዎች ተደራጅተው ከተማዋን ለማጥቃት ህዝቡን ለማሸበር ተመሳሳይ ድርጊት ለመፈጸም ተልኳቸውን ለመፈጸም ያደረጉት ሙከራ አለ። ይሄ ታጣቂውን ቡድን መሪ ከመግደል ጀምሮ ሌሎችም በርካታ መሳሪያዎችና እንዲሁም ደግሞ ተጠርጣሪዎች አብረው በተኩስ የነበሩ የተያዙ አሉ። ዓላማቸው ከዚህ አዲስ አበባ ከተፈጸመው ድርጊት ጋር በተያያዘ ተልኮ የተሰጣቸው መሆኑን አረጋግጠናል። ዋናው የቡድናቸው መሪም በተደረገ የተኩስ ልውውጥ ተመቷል። የጸጥታ ኃይል አንድ ፖሊስ አባል የቆሰለ አለ። እንዲሁም በዛው በተመሳሳይ ቀን ምሽት ላይ ባቲ ከተማ ላይ ሀተው ገሩ akka jiraattonni naannoo sanaa Kuush Miidiyaa Neetwork dubbisee himanitti mootummaan naannichaa jibba Oromoo irraa qabuuf namoota nagaa hidhaatti guuraa qabeenya isaanii mancaasaa fi barbadeessaa akka jiru dhaammatanii jiru. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwork sagantaan taateewwan ajjeefamuu artiist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate addunyaa fi biyya keessaa walitti qabannee isiniif dhiyeessine kan hanga ammaa hordoftan ture. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti qophiilee Kuush Miidiyaa Neetwork hafan wajjin yeroo gaarii qabaadhaa.